raajiin hanga dhumaatti jechuudha kolfa dhumtu dhumarra raajii biraana jedhamti waldaa immoo irra tajaajilti. Mucaan abbaa manaa kotoo opereeshinii ta'ee hospitaala jira jettee abbaa manaa siin qabdu mucaan sana booda seexana irraa iyyisiistee atis abbaa manaa keessa do'ooltanii totti mucaan dhumarra maal jettiin kasongoo yee ani fayyaadha abbaa manaa kotoo opereeshinii ta'ee hin jiru maasobdumaa fuuftuu jettee salphistee baatee jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Osoo dhugaa dubbattanii osoo ayyaanni waaqayyoo isinirra jiraate gaafa mucaan kun sobdee seexana na keessaa iyyettee sobdee iyyitu sana maaliif hafuurri kee qoree biraan qabu? Ma atoo nama waaqayyooti oo raajiidha oo mee viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Kanaadha ammayyuu. Hin sobdi mucaa. Anggaruma. Koi. Abbaa manaa bishii. Amma dhaggeeffadha. Amma. Dhaggeeffadha. Waan akkanaafaa jiram dhugaa waaqayyoo kan baay'ee sinaartu waan akkanaafaa jiram. Kaasoon gooyee baaburri nagaa naangala namaafu waan akkanaafaa jira jechuudha. Raajonni imorraa seetan akkamittiin iyyisiisu qilleensarra ta'anii akkamittiin seetan ba'uufii danda'a. Jarri kun wal mari'atanii seetana iyyisiisaa jiru. Ishiinis sobdee tu'uu jetteetu abbaa fuuraa yookaan raajii sana sobuu mannaa jettee sobdee iyyitiif jechuudha. Har'a garuu viidiyoo kanarraa waa hubattaniittu waa xiinxattaniittu jechuudha. Soba raajota waldaa imoo jechuudha. Raajii biraanee dhagaa laalagaa akkatti ishiin hafuura sobaa fi hafuura dhugaa kan waaqayyotti kenne gargar baafattee hin beekne jechuudha. Haala kanaan egaa kan ishiin salphattee jechuudha. Raajiin tokko gaafa raaju waaqayyo gaafa raajii tokkotti dubbatu ergaa qulqulluutti dubbata. Seexanni dhugumaan otoo mucaa kanarraa iyye seexana soba hin sobdiif dhugaa dubbatti ishii hafuurri qulqulluu maaliif adda baasee hin beeku? Hafuurri qulqulluu osooti waa dubbachuudhaaf hin yaadin keessa garaa keetti beeka gooftaan Yesuus Kiristoos. Waan dubbachuudhaaf kaate otoo hin dubbatin waan ati dubbachuudhaaf kaate dursee beeka waaqayyo. Garuu ayyaanni sirra jiru dibata waaqayyoo otoo hin taane xiksii fakkeessee xibsii sanatu sirra jira malee kan xiksiidhaaf deemu waa hunda adda baasee beeka. Kan xibsiidhaaf deemu immoo waa hunda adda baasee hin beeku. Haala kanaan egaa isaan kan sobanii kan salphatanii jechuudha. Galatooma ijoolleen information naaf fidaa jirtan guddaa galatooma baay'ee sin jaaladha. Keessattuu ijoolleen qaqqaxaleen jirtu waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu akkasumattiin nu jiraadhaa wajjin hojjenna wangeelli alallabamu jechuu barbaanna. Kanaaf iyyuu raajonni sobduun biyya lafaa kana gubbaarra qofa osoo hin taane waldaa qilleensarraa irratti xiksiidhaaf osoo hin taane xibsiidhaaf garkeessanitti bobba'anii jiru. Ani raajiidha abbaa mul'ataati abbaa fuuraati waaqayyo dinqinaan hojjeta jechuudhaan garkeessanitti bobba'aniiru. Isaan kun xiksiidhaaf otoo hin taane xibsii nyaachuudhaaf dibamanii otoo hin taane bitamanii waan ta'eef adaraa keessa cimsaati irraa of eeggadhaa. Laala mucaan kun akkatti isiin salphiste jechuudha. Abbaan manaa koo opereeshinii ta'es hin jiru. Namni opereeshinii ta'es hin jiru. Anis fayyaa kooti. Seexaniin narraan iyyin. Maa sobdu? Salphini kana caalu eessa jira ree?
Kanaaf iyyuu nu dhiisa warri raajonni imoo gubbaarra galaatii hojjedhaatii nyaadhaa akka mul'ata keessanitti. Harkaan miila qabdu sobdanii seexana iyyisiisna jettanii walii galtanii miidiyaa irratti karaa keessoo erga walii galtanii booda seexana itti iyye jettanii inni isin harka walii cabacabdan har'aaf nama foonii gowwomsuu dandeessa garuu Waaqayyo isa ija barbadaa fi isa hafuura qulqulluudhaan kalee fi riphuu qoree adda baasu sana gowwomsuu hin dandeessu. Har'aaf nama dhuunfaa gowwomsuu dandeessaa? Har'aaf nama waa'ee macaafa qulqulluu hin beeknee fi waa'ee hafuura qulqulluu gargar baasee hin beekne gowwomsuu dandeessaa? Hafuura qulqulluu osoo qabaattanii maaliif adda baasee hin beeku? Dhugaa dubbachuuf soba dubbachuu nama. Gaafa mucaan kun dhuftee akkasitti isin qortu macaafni qulqulluu keenyas qoraa ilaalaa jedha raajii. Kanaaf qorrees hin laalle nuti. Qoraatii ilaalaa. Raajiidha maaliif qoramte re'aati? Erga raajii Waaqayyo irraa fuutee na qoroo dhufte seexan isirran jiru maaf hin jedhin? Maaliif sobda? Maali sobna mana ga'u? Maaloo dhiiste? Maal hojii mataa kee yoo hojjette? Nama Waaqayyo deebi'aa kun sirrii miti. Sinirraan eegamu deebi'aa. Waldaa keessan keessatti tajaajilaa. Raajummaa qulqulluu sartifikeetii isin qabdanii ani abbaan hafuuraa qorees ilaalee gara raajummaatti hin baase. Rakkina mataasaa qaba yoo dhuguma raajummaa waldaa kiristaanaa keessa kan qabaattan ta'aati. Ani raajiidha warra jedhani kan abaarsaa dheekkamsa biyya keenyatti fixaa jiru fidaa jiru. Nurraa dhaabbadhaan barbaannu macaafa qulqulluu barbaanna nuti macaafni qulqulluu haa lallabamu. Raajisa qilleensa irraa isa immoo appilikeeshinii waldaa immoo hin beeku. Nu kan beeknu waldaa kiristaanaa keessatti kan jaarsolii waldaa qoranii ilaalanii gara raajummaasaa erga gulaalanii booda gara sabaatti achi baasan beekna. Nurraa dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada horaa bulaa deebanaa shaaloom sheer godhaatii bakka hundumaa qaqqabsiisaa warra seexana iyyisiisa jedhaniif ergaa ta'a kun isiniin jechuun barbaada. Garaan ammayyuu kaameraan keenya ammayyuu qabaa jira ijoolleen qaqqaxaleen guddaa galatooma warreen ragaa funaantanii fidaa jirtan irratti hojjechaa jirtan ammallee dammaqaa ta'aati irratti hojjedhaa wangeelli haa lallabamu ulfaadhaa.